Waraanni naannoo Tigraay poolisii humna addaa Oromiyaa hedduu booji'uun gabaafame. Waraanni kaabaa Itoophiyaa kan naannoo Tigraay humna TDF loltoonni humna addaa Oromiyaa booji'amuu isaanii suuraan deeggaramee miidiyaa hawaasummaa irratti bal'inaan qoodamaa jira. Poolisiin humna addaa Oromiyaa osoo uummanni Oromoo bal'aan hin deeminaa jedhu kan socho'an oggaa ta'uu ajaja qaama federaalaa ordofuun humna addaa naannolee TPLF loluuf gara sanitti imalan keessaa tokko turani. Waraanni poolisii humna addaa Oromiyaa kan gara kaabaatti imaluun isaanii gabaafamaa ture torban darbe keessaa yeroo ta'u har'aa hedduun isaanii booji'amaa TPLF ta'uun isaanis baramee jira. Naannoo Oromiyaan alatti naannolee hedduun waraana kaabatti ta'aa jiru. Humna raayyaa ittisa biyyaa deeggaruuf cina dhaabbachuuf akka sochii taasisaa turan gabaafamaa turuunsaa ni yaadatama. Waraanni naannolee Itoophiyaa raayyaa ittisa biyyaa tumsuun TDF loluuf gamasitti imalan humna addaa Oromiyaa, humna addaa Sidaamaa, humna addaa naannoo Kibbaa Itoophiyaa, humna addaa Somaalee ta'uun mirkanaa'ee jira. Haa ta'u malee humni loltoota naannoo Amaaraa fi Eertiraa dabalatee gara Tigraayitti socho'an odeessa ba'aa jiruun injifatamuu malee injifannoo argamsiisaa akka hin jirre Tigraay miidiyaa haawus gabaasee jira. በጣም አስቸጋሪ ነው። በዛ እኔ ወደ ቤተሰቤ ተለቅቄ እጄ በቃ ወደ ቤተሰቤ እንደምሸኙ